mootiin mootirraa jira ongubatti beekuun irra jira kan duulee kan shaaramne dhabbi malee jiru mootiin bira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota Abdii Oromaan baga har'aan isin eegessin jecha har'a waan bareedduu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Isinirraa turuu kootii fi dhiifama. Akkuma isinirraa ture isinitti waan bareedduu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kinoo wanni bareedduun illee maali yoo jettanii haala kamiin nama feesbuuka kee keessa seenee jiru beekta? Silkii meeqatu feesbuuka kee keessa jira? Akkasuma silkii meeqatu loogaawut godhee keessa jira? Akkamitti akka beektu? Silkiin sun maqaan isii maalidha? Sa'aatii meeqatti seene? Guyyaa meeqaa seene? Kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Na duuka turaan affeerraa kooti. Asuma warri YouTube keetiif haaraa taatan baga nagaan dhuftan isin jecha warri subscribe godhin subscribe like share godhaadha. Viidiyoo koo hanga daqiiqaa takkaatii ol naa ilaaluu dirqama isinirratti ta'uu qaba jechuudha. Osoo waan dirqaman ta'in isin dirqama gootanii ilaaluun dirqama keessanii. Maaliif iyyuu jettanii daqiiqaa takkaa ol malee viidichi hin herreegamsiisu jechaadha, viiyoo jechaadha. Kanaaf iyyuu viidicha kiyya share like subscribe godhaa na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Yoo gaafii qabaattan karaa koomentiitii fi messengeraatiin kootaa isiniin jedha. Galatoomaadha. Asuma YouTube keessan keessa galseentanii eega YouTube keessan keessa galseentanii akkana YouTube keessa waggaa dhuftan jechuudha. Asirra kilik gootanii Abdii Oromaan jettanii asirra yoo barreessitan eegadii booda eega akkana barreessitanii booda search gootanii akkana barbaadee isinii fida. Haaluma kanaaf profaayila kana irratti kilik gootan jechuudha. Inga kana kilik gootanii akkanatti isiniif dhufaa, isin diimaa ta'ee isiniif dhufaa akkanatti kinoodha. Subscribe isa diimaa jettu barreeffama diimtuu tana irratti cuqaastanii eegasii booda akkanatti isinii dhufa. Akkanatti akka dhiisne isiniin jedha. All gootanii all irra kaa'uu qabdan jecha. Isarra kilik gootanii barreeffama sadiin kana keessaa isa gubbaa all kaja'u kana filattanii yoo irra keettan viidichi qaxxitaa isin bira gahaa waan ta'eef asumaan wanni isin dhaamu viidicha kiyya hunda laaluudhaaf yoo dandeettan home kaja'u isa dura kanatti kilik gootanii viidicha kiyya hunda as keessaa daawwatuu hin dandeettanii eessaa argannallee warri jettanii cinqamtan kan jiraattan yoo taate kinoo akkanatti daawwatuu hin dandeettan isiniin jedha. Laayikii subscribe hojii teessani. Ani waan bareedaa qabadhee isiniif dhiyaachuun hojii kooti. Kanaafiyyuu galatoomaadhaa warri na daawwattanii. Karuma kanaan karaa barumsa keenya kaarraa waggaa deemnu Facebook keessan keessa ni deemtan jechuudha. Facebook keessan keessa akkanatti gas seentan. Eega Facebook keessan keessa seentanii booda akkanatti isiniif dhufaa. Facebook keessan keessa waggaa seentan. Facebook keessa eega akkanatti seentanii booda sarara isii duraa isii fuuldura jirtu tana keessa kilik goggootan. Karaa profaayila keessanii isin geessaa karaa jalaa kana gad deemtanii waggaa jettan ammoo seetingii kana kinoo isa kana yoo akkanatti isinii baase isa kanaa seentanii seetingis kajoo isa gabaabaa kinoo wanni akka profaayilaa irra jirtu kana yookiin ammoo isa kanarra kilik waggaa gootan kinoo isa kanarra kilik waggaa gootan akkanatti isiniif fida jechaadha. Egaa akkanatti isiniif fidee seetingis isa jiru isuma kan awwalaa irra cuqaastan wajjin isiniif dhufe kana. Isa jalaa kana hin argitan jedheetiin abdii qaba. Isa kanarra kilik gootanii jechuudha. Kana dura akkuma isin barsiisaa turetti personal information bootaa akkamitti akka maqaa keessan irraa qayyaratan irraa isin barsiisee ture. Isa kanaa jechuudha. Kara jalaa kara isa jalaa kana gad deemtanii waggaa jettan ammoo security in the login kajoo kana irratti cuqaastan jechuudha. Egaa kanatti irra cuqaastanii booda where you are logout in kajoo isa barreeffama kinoo kana jechuudha. Isa fuulduratti see all kajoo kana irratti wayitee see all irra cuqaastan haala kanaan isiniif fida. Amma fakkeenyaaf wanni feesbuukaan amma isinitti mul'isaa jiru kana keessa jiru silkii meeqa? Takka, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagalii jechuudha. Silkii tana yeroo feesbuuka nama keessa jiru kana yeroo sagal seenamee jira jechuudha.
silkiin 9 yeroo seentee jirtu jechuudha. Kinoo akkuma argitan sa'aatii 10 fi sa'aatii 8 fi daqiiqaa 7 PM seeni. Sa'aatii 6 fi daqiiqaa 19 PM seeni. Daqiiqaa 6 fi sekondii 19 PM seeni. Kinoo sa'aatii 12 fi sa'aatii Meey jechuudha. Meey kinoo Meey guyyaa 26 sa'aatii 12 fi daqiiqaa 30tti AM seeni. Kinoo Meey kunillee akkasuma jechuudha. Apiriil guyyaa 29 sa'aatii 4 fi daqiiqaa 6tti AM seeni. Sa'aatii fi yeroo guyyaa wajjin isiniif himaa jechuudha. Haala kamiin keessaa baatan silkichi amma keessa jiru isa kamiin isa kanaa jechuudha. Silkichi amma keessa jiru isa kanaa jechuudha. Amma akkamitti silkii kana keessaa silkii isa seenteen kana namni seeneen Facebook ittiin ilaale kana anamma fakkeenyaaf silkii kana hunda niin beeka waan ta'eef silkii an ittiin seene jechuudha. Hundi isaanii silkii namaati garuu akkamitti keessaa baanaa isa jedhu. Sarara isii fuuldura jirtu tuqaalee 3 akkana gad jirtu tarraa kanarra ni agartan jedheetiin abdii qaba. Takka takkaan isii tanarra kilik goota. Egaa kana kilik goote log out jedhee bahaa jechuudha. Log out kajoo kanarra kilik goota. Kinoo delete ta'ee jira. Log out ta'ee jira. Akkanuma keessaa fixxaa jechuudha hunda isaa haaluma kanaan keessaa fixeetiin isin agarsiisa. Kinoo haaluma argitan kanaan log out gootanii keessaa baatanii jechuudha. Silkii abbaa fedhee haa ta'u keessaa bahuu dandeetta. Amma ofirraa eeguu dandeetta. Bootaa kana dhuftee eenyu akka keessa jiru silkii maali silkii tamiin seene sa'aatii meeqa seene isa jedhu ofirraa ilaaluu dandeetta. Barumsa hedduu bareedaan waan biraallee isiniif qabannee dhiyaachuu dandeenya. Waa'ee Feesbuukaa kanarraa isa kana fakkaata. Kinoo silkii amma keessa jirtu bichaa keessatti dhiisee keessaa bahaa jira jechuudha. Isin mul'ataami fixee jira hunda isii log out godhee keessaa bahee jira jechuudha silkii namaa. Okay. Haala kana fakkaata waan biraatiin illee walitti deebi'uu dandeenya. Kanaafiyyuu YouTube koo subscribe, share, like godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Barnoonni keenya kaarraa isa kana fakkaata hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaa keessanaa jiraadhaa.